yak yookaan balleessaa namni tokko itti makamee miseensa maatii guutuu itti gaafatama tolchu. Kun seenaa biyyoottan Afrikaa ardi Afrikaa ta'e akka namoomaatiin beekamtu keessatti ta'een beeku. Itoophiyaa keessallee takkanuma baran arge. Wanni kun jaarraa 1819 keessa biyyoottan Awurooppaatii fi biyyoottan tokko tokko keessuma barnaazii Jarman keessatti bar Hitler Jaappaan Chaayinaa dabre ammoo Kooriyaa kibbaa keessatti dalagamaa turte. Yoo miseensi maatii tokko balleesse maatii guutuu akaakaakuu yoo akaakuu balleesse ilma akaakuusa guutuutti gaafatama godhuun kun yeroo ammaan tanaa Kim Jong-un Kooriyaa kaaba qofa keessatti dalagamuu jirti. Afrikaa keessatti seenaa keessatti taatee beektu. Itoophiyaan immoo wagga 5 jalqabdee jechuudha. Bar ilmaan Oromoo ilmaan Abbaa Gadaa bulchaa jiran. Ilmaan Abbaa Gadaa jedhu kun baay'inaan ta'u because warri amma maqaa ilmaan Abbaa Gadaatiin yakka dalaguu jiru kun tokkochisa waan Gadaa hin beeku jechuudha. The little knows about Abbaa Gadaa. Adolmaan Abbaa Gadaa taate Abbaa Gadaaniif jeesanii abbootii Gadaa jimlaan fudhatan ammoo haadha Oromoo haadhiyyeessa fixuu darbanii jiranii jechuudha. So afaan tokkoon gocha kan balaaleffachuu qabdu Oromoon wanni diddibanii jirtu. Namoota muraasa qaamolee mootummaa keessaa yakka dalagaa mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. That is totally lie. Kijibaan kijib jechuun baratiin dubbiin furmaatiin argata. Yakka kanaaf hatti gaafatan fudhatu mootummaa Dr. Abiy Ahmad Matasaati. Qaamolee manidhaa keessa baaftee haadha Oromoo haadhiyyeessan masankee bosona jiru jettee rashantu qaamolee mootummaatii barcuma mootummaa harka qabdi seeraan itti gaafatama tolchuu qaban turan. Ijjeecha gammaatti Oromiyaa keessatti dalagamteef qaamni tokko itti gaafatamin jiru. Kanaafuu mootummaan itti amanee akka raawwachuu jira jedhetti namana dhimmi siyaasa Itoophiyaa irratti yeroo dhiyootas waggaa lamaan achasaanan kan miidiyaa hawaasa fayyirra dubbadheen beeku. Bar tokko Oromoon akka walii galtuu fagan caalaa akka waliin ijjeemneef jenne afaan qaban. Hataatu ammoo dubbiin daanga darbuu jirti jechuudha. Dhossaan fanxoo yookaan coftoon fayyif jedhanii dhuga waltimnee haqa uummata galuu qabaa jedhee amana. Fadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo sabbar zeena oduu akka rifachiisaa fi gaddisiisa. Guyyaa irraa akkuma beekamu haadhateen isin footoo irratti argitan miskiina tana Shawaa Bahaa aanaa Shawaa Bahaa keessatti Booset keessatti jechuudha. Dubartii tana isii wajjin namoota 4 mana hidhaa baasuudhaan poolisiin battalumatti ajjechaa suukaneessaa irratti raawwateera. Kanaan wal qabatee ammoo haati tuni ilma keettuu bosona jira jechuudhaan ajjeefamtee jirti. Shawaa Bahaa Booset keessatti jechuudha. Obboleewwan keenya dhaamsi nuti warra mootummaatiif dhaamu. Ani akka nama tokkootitti ani akka Ahmaditti yoo ka waraana adda bilisummaa Oromootti seenu ta'e umriin kiyya haadha kiyyaan addana baasee jira jechuudha. Namni tokko umriin isaa waggaa 18 bira elga ol tare ufii isaatiif danda'a. Badii dalaguuf ufii isaatiitti gaafatama. Yakka dalaguuf ufii isaatiitti gaafatama. Wanti ammoo sababa ilmi isaa bosona jira abaa'oodha jedhamee haadha miskiina tanarratti ajjeechaa suukaneessaa raawwatamuuf seenaan isin gaafata. Ilmaan Oromoo biyya bulchaa jirtan muummicha ministeera Abiy Ahmad irraa gadi kaasee Shimallis Abdiisaa dabalatee obboleessi kee ilmi fedhe abaa'oo ta'ee bosona yoo jiraate haadhaan mari'ateetii miti ka bosona seene. Haati qawwee bitti harka keeteetii miti ka bosona seene. Ufii isaatii waan itti amane godha jedhee bosona seene. Gatii kanaaf jecha uummanni Oromoo bal'aan wantoota akkanaa kanarratti sagalee walii ta'uun barbaachisaadha. Haati tuni haadha keenya mara. Wanti kuni baay'ee nama gaddisiisa. Nama uf danda'ee waggaa 25 ol tare jireenya ofii oofachuudhaaf waan fedhetti gale tokkoof jecha haadha miskiina manaa fuutanii mana hidhaa geessitanii lubbuu isii balleessuun maaliif barbaachise? Kuni yakka guddaadha. Seenaan isin gaafata. Ilma Oromootu biyya bulcha jennee afaan guunnee dubbataa jirra jechuudha. Kana keessatti ammoo haadha miskiina tana ilma keettu bosona jira. Ilmi isii bosona yoo jiraate isiin hin erganne. Gizee kanatti ilma meeqatu ajaja haadhaa fudhata. Ilma meeqatu haadha isii jalaa dhaga'ee waan haati isii jettu jedhee manatti deebi'a. Ufii isaatii ufaa ajajaa jechuudha namni. Kanaafuu badii gurbaan sun dalaguuf haati isaa itti gaafatamummaan qabdu jechuudha. Bakka argametti mootummaan namni sun abaa'oo dabalame yakkamaadha yoo jedhe isarratti tarkaanfii fudhachuu danda'a jechuudha. Gatii kanaan alatti wanti har'a haadha tana irratti daawwatame namoota mana hidhaa keessaa baasamee ajjeefame irratti an akka nama tokkootitti uummata kanarratti gifit dalagame poolisii yakka kana raawwate mootummaan barbaadee seera dhiyeessuu qaba. Rabbii birattis kuni komii guddaadha. Wallaahi billaahi dhiiga haadha tanaa rabbiin isiniif hin dhiisu. Isiin miskiina ilmi isii badii fedhe yoo qabaate isiin gatii kafaluun qabdu. Maaliif jennaan namni har'a isin hundi ilma manaa qabdan. Ilmi keessan hagam isinii ajajama. Dargaggeessi waggaa 25 olii dirqama haati yakka isaatiin itti gaafatamuu qabdu jechuudha. Zamana wayyaanee keessatti qabsaa'onni Oromoo biyya alaa kana keessa ta'anii qabsaa'aa turan. Fakkeenyaaf Jawaar Mohammad Faati guyyaa takka wayyaaneen haadha Jawaar fuutee tarkaanfii irra fudhattee beekti.
Abaa'oon akka irra isin jettan kana nama gafuutee ajjeeftee beekti wayyaan immaan kaleessa xilaata keenya turte gatii kanaaf jecha poolisiin naannoo Oromiyaa yakkoota akkanaa manguddoo irra raawwataman haadholee irra raawwataman dogoggora guddaadha seenaan isin gaafata kanaaf jecha poolisoonni waan kana keessaa qooda fudhattan baay'ee isinitti gaddinee jirra yoo dhugamatti poolisii Oromoo taatan sababiin isaa yakka kadalagi mucaa isiiti malee haadha tanaa miti haadha tana ammoo miskiina tana harka maaltu isin ajjeesa isitu iyyuu qawwee harka kaayee bitee fi erge isiniif fakkaata dargaggeessi ofii isaatii amanee waan itti amane godhe kanaaf jecha baay'ee nama gaddisiisa viidiyoo kana walii sheer godhaa haati tuni guyyaa har'aa ajjeefamtee jirti sababiin isaas ilma keettu bosona jira jechuudhaan ajjeefamtee isii wajjin nama sadii jalqaba irratti hidhaa keessaa baasanii mana hidhaatti ajjeesanii kuni baay'ee na gaddisiisa badii ilma isiitiif haati itti gaafatamuun baay'ee sheemiidha wallee har'a Oromoo ittanii biyya bulchitan kana walii obsuu dadhabdanii ilma keettu bosona jira jettanii haadha ajjeeftu subhaanallah bataam itti gaddine sheer godhaa viidiyoo kana hunda warrootaa fi firoottanii fi maatii kanaaf ummata Oromoo bal'aadhaaf obsanuuf haa kennu wallahi waan baay'ee laphee nama cabsuudha haadha miskiina tana harka maaltu si ajjeesa abboo rabbiin hin sodaattani ilma isii qawwee si tokkosaa jira isa barbaade ajjeese haati tunarra ilma kanaan kontaaktii qabdi walitti dhufeenya qabdi no maaliif ajjeeftan kanaafi baay'ee nama gaddisiisa gadda guddaadha kuni sirraa'uu qaba namoonni kuni seeratti dhiyaachuu qaban poolisoonni yakka kana haadha tanarra raawwatan seeratti dhiyaachuu qaban sanumaanuyyuu mana hidhaa keettanii maandiif leesh ajjeessan haati tun qawwee isin dhukaasti Allahu akbar rabbiin isin hin dhiisu rabbi garuu hundaayyuun arga gatii kanaaf jecha duuti haadha tana hundi kee ilma Oromoo taate akka haadhateetti ilaali yakka kadalage ilma isiiti malee isii miti ilmi isii bosona seenee yoo siin taaggalaa jiraate haadha ajjeesuun sirrii miti dogoggora seenaatii jechuudha kanaafi kanuma wanni isin jechuu barbaadu galatooma waliif sheeru. Yakki yookaan balleessaa namni tokko itti matamee miseensi maatii guutuu itti gaafatama tolchu kun seenaa biyyoottan Afrikaa ardi Afrikaa ta'e akka namoomaatiin beekamtu keessatti ta'een beeku Itoophiyaa keessallee takkanuma baran arge wanni kun jaarraa 1819 keessa biyyoottan Awurooppaatii fi biyyoottan tokko keessuma barnaazii Jarman keessatti bar Hitler Jaappaan Chaayinaa dabre ammoo Kooriyaa kibbaa keessatti dalagamaa turte yoo miseensi maatii tokko balleesse maatii guutuu akaakaakuu yoo akaakuu balleesse ilma akaakuusa guutuutti gaafatama godhuun kun yeroo ammaan tanaa Kim Jong-un Kooriyaa kaaba qof keessatti dalagamuu jirti Afrikaa keessatti seenaa keessatti taateen beektu Itoophiyaan immoo wagga 5 jalqabdee jechuudha bar ilmaan Oromoo ilmaan Abbaa Gadaa bulchaa jiran ilmaan Abbaa Gadaa jedhu kun baay'ee naan ta'u because warri amma maqaa ilmaan Abbaa Gadaatiin yakka dalaguu jiru kun tokkochisa waan Gadaa hin beeku jechuudha the little knows about Abbaa Gadaa adolmaan Abbaa Gadaa taate Abbaa Gadaanii jeesanii abbootii Gadaa jimlaan fixan ammoo haadha Oromoo hiyyeessa fixuu darbanii jiranii jechuudha so afaan tokkoon gocha kan balaaleffachuu qabdu Oromoo wanni diddibanii jirtu namoota muraasa qaamolee mootummaa keessaa yakka dalagaa mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba that is totally lie kijibaan kijib jechuun baratiin dubbiin furmaatiin argata yakkanaaf hatti gaafatan fudhatu mootummaa Dr. Abiy Ahmad Matasaati qaamolee manidhaa keessa baaftee Oromoo hiyyeessan misan kee boson jiru jettee rashantu qaamolee mootummaatii barcuma mootummaa harka qabdi seeraan itti gaafatama tolchuu qaban turan ijjeecha gammaatti Oromiyaa keessatti dalagamteef qaamni tokko itti gaafatamin jiru kanaafuu mootummaan itti amanee akka raawwachuu jira jedhetti namana dhimmi siyaasa Itoophiyaa irratti yeroo dhiyootas waggaa lamaan achasaanan kan miidiyaa hawaasa fayyirra dubbadheen beeku bartokko Oromoon akka walii galtuu fagan caalaa akka waliin ijjeemneef jenna afaan qaban hataatu ammoo dubbiin daanga darbuu jirti jechuudha dhossaan fanxoo yookaan coftoon fayyif jedhanii dhugaa waltimnee haqa uummata galuu qabaa jedhee amana faadhaa.